Haatu haalli keessa jirru sodaachisaadha. Anga yeroo hunda fookasiin kiyya ummata kiyya irratti, ummata Oromoo irratti. Ummata Oromoo irratti. Yoo ummanni Oromoo nagaya ta'e, yoo ummanni kun jiraate wanni biraa jiraata. Dhaabni siyaasaatii fi maalii fi dilli kun Oromoo booda jechuudha. Oromootu dursa waan cufa dura. Ummata jiruutu waan cufa arkaa, ummata biyya jirtuuf falmita, ummata jiruuf falmita, ummanni hedhumaa jira, biitti teessaamamaa jirti. So fookasiin keenya hedduun ummata keenya irra godhaan jirru. Maaliif namuu kaampii ijaarratee jira. Kaampii itti namni isa itti protect godhu, kaampii adda addaati jira. Kaampiin adda addaati jirtu tun Oromoo fi badiinsa Oromootii fi gurguramiinsa lafa Oromiyaa irratti fookas godhaan jiran. Abaluun kiyya maatu qamee, abaluun kiyya maatu qamee jan, abaluun kiyya goota, abaluun kiyya waan goota teef namni jibbaa, abaluun kiyya waan akkana. Silaa goonni akkas jedhamu jiraate faannoon lafa Oromiyaa keessatti Oromoon fixxu. Warri goota keenya, goota qabnaa, goota keenya hinaaftanii, goota keenya balleessuuf goota wanni jettan. Goonni hoggaa ummanni isaa kana dhumu boolla jawwee keessa taa'ee ummata isaa dhumaatiin laalu jechuudha. Goota jechuun ka'ifii dabree ummata isaa dandamuuni goota jetta malee harka namaatiin ibidda qabatuun goota jechuun hin dandeemuun jechuu barbaada. Warra goota keenyaan akkana jettan je'ee arrabni keessan kiiloomeetirii 360 deemu warra waan dabree danne warra waan keessa jiru agarre faarsitee bultoota itti gaafatama abalu isiniin jeni isin bobbaasan goonni akka Oromoo walii galaattu goonni Oromoodha waliidha arkama. Arra goota faarsitee bultootaatii fi dabballoota faarsitee bultootaa jira malee kabiraa hin jiru jechuudha. Odoo ummanni keenya lafa handhura isaa keessatti lafa isaa keessatti taraa lamarra sadiirra afurra deebi'ee humna faannoo tanaan ajjeefamaa jira dhumaa jira jechuudha. Garuu nuti goota jennuun san deebii akkam kannaa jira. Barreeffama hedduu arraa fi ede deemuuniin arka. Faannoon tun faannoo Abiyyi jaaree kana godhee akkas jedhee halee isaa jaare. Arra garuu siitu isa wajjin aliyaansii qaba. Oro faannoon arra isin jaarrattan waliini Oromoo fixu jirtan moo maali jeen isin gaafachuu barbaadee jechuudha. Kakalee Abiyyi jaare maaltu jaarettanii miti. Kalee warri Abiyyi jala kursii qabaa jeesisinuma. Kalee warra Abiyyi amashan kabiraatti dabalatee abulchuu jeesisinuma. Gaafasiis nuti isin mormaa turre. Namichi kun maraataadha. Namicha kana bantuu dogoggoraan harkasaa seentee ummata balleessee lafa gurguraa gaafachaa turre nurra bobbaa turtanii jechuudha. Okay. Arragaa as deebinee as jirra. Kalee akkas jettan faannoo isaa jaare. Okay. Faannoo inni kalee jaare isinarra maal wajji godhu jirta. Warri aliyaansii faannoo hojii jaarranne je isini. Warri haga arraa faannoonii fi waraanni bilisummaa Oromoo odoo wajjin hojjetin ammana turuun over duuyettan. Waliin fixu jirta moo ummata kana jilmaan waliin fixaniiti bu'aa siyaasaa itti barbaaddachuuf deemtan. Abbaan fedhe warra mootummaa ifiin je'ee ijoollee Oromoo gandaa fi godinaan adda cicciree akka Shimallis Abdiisaa shawaa bahaatii fi shawshaw isaa godhu shawaa bahaatii fi shawaa dhiyaa shawaa kaabaa jee Oromoo adda cicciru kanaaf isin garaagarummaa tokkoon qabdan jechuudha. Tokkoon qabdan. Ministeerota geejjibaa bara dargii bu'uursitoota ABO warri amma meeqanuun jechaa ture arra gaddeebitanii faannoon fira keenya ABO'n OPDOdha jettan jechuun PPdha jettan. Bakki isin qabatan bakki isin gadhiisan hin jiru jechuudha. Diinni Oromoodha Oromoo mataasaatii jechuudha. Kakalee an qabsaawa je'es kakalee an wayin bu'uuree je'es kakalee an ministeera maazagajaati jees warri Itoophiyaanizmummaan sammuu keessaa hin qulqullaawin warri ABO keessa yeroo eeggachuudhaaf ture arra Oro Amaaraa yookaan Oro faannoo ture diina qabsoo Oromoo katanaanaatu isin arkee jechuudha. Kanaaf dhumaatii ummata keenya isin cufaatu itti gaafatama. Isin cufa itti gaafatama.
kiiloomeetirii meeqaan marsine finfinne waraanni finfinne oromiyaa guutuu nuutu harkaa qabeettan uummatatti himaan baane eega biyya guutuu isin harkaa qabaattan akkamiin uummanni oromoo shiftoota faannootiin dhuma ganda isin hidhattanii jirtan keessatti. Ganda isin hidhattanii jirtan keessatti. Warri immoo kalee qabsoo hidhannoo keessa turtanii har'a biyya alaa ta'es biyya ollaa ta'esanii waa barreessitan qaaniidha isiniifu shame on you. Shame on you. Odoo ati naannawa san jirtu faannoon jaaramte har'a biyya ollaa ta'esee barreessita. Dhiirummaan kee eessa dhaqeeti? Dhiirummaan kee eessa dhaqe? Biyya keessaa dheessitee baateeti faannoo ganda dhiiftee biyya ollaa ta'esee waa barreessita. Akka maqaa kee dha'u barbaadda. Oromoon kana keessanii ba Oromoon kara cufaan qumaara siyaasaa godhachaa jirtan kara gadiitiin humna liyyuu haayilii kililii shaniitiin ficcisiisaa jirtan kara kanaan faannoodhaan ficcisiisaa jirtan kara kaan ilmaan Oromoo milishiyaa baatii takka leenjiftanii kara naannoo Amaaraa ergitanii ficcisiisaa jirtan kara kaaniin gareen jiddugala nuti ettee if jaartee maqeeroo maarreettee oriitu nama isin jalaa dubbachuu dide kophaa ukkaamsitanii ajjeeftan warri Oromoo irratti yakka dalagaa jiru isinii jechuudha. Isin kanaatu Oromoo irratti yakka dalagaa jira. Tanaaf uummanni Oromoodha akkuma sabaatti yoo furmaata ifii kanne malee akkuma sabaatti maaliin godhuu qaba je'ee furmaata yoo barbaaddate malee namni du'a kanarraa si dhaabu hin jiru. Namni dhumaatii kanarraa si dandamu hin jiru. Torbaanuma dabre liyyuu haayiliin naannawa shanii nama 40 Oromoota 40 ajjeefte jechuudha. Liyyuu haayiliin naannawa kililii shanii Mustafaa Abjariin ajajamtu daangaa bahaarratti Oromoota 40 ajjeese jechuudha. Namni irraa dubbate hin jiru. Warri ammoo nuti hayyoota nuti beeytoota jedhanii ganda Amaaraa keessa deemanii makarafoona Amaaraa oowwisan kun guyyaa tokko dhumaatii Oromooti irraan dubbatan. Guyyaa tokko lafa Oromiyaata gurguramu jirtu irraan dubbatan. Guyyaa tokko baha Oromiyaa kanarratti yakka killing silent genocide warri kililii shanii gaggeessu jiru kanarraan dubbatan. Guyyaa tokko Oromoo dhiha Oromiyaati irratti akkasi dhumte irraan dubbatan. Isaan maali dorgommiin isaanii angoodha jechuudha. Yoom Amaara wajjin waa goone Amaara wajjin angoo tana qooddannaadha. Amaarri ati kaabarraa fidde angoo hojii qooddattu sin jirtu jechuudha. Okay. Muka tortoraa Oromoo keessa uumame. Muka hadhaawaa Oromoo keessa uumame. Kan qulqullooyne OPDO jedhamtu tan Oromumaatu funyaan qabee isi angoorraa buusuu ta'a. Malee Amaarri faannoon ati hojii dhuftee buuftuun hin jiru jechuudha. Kalikki galchuu danda'u. Waan piiphii jedhan tana Oromoodha. Oromoo isii barbaachisu walii galuu qofa harka wal qabachuu qofa jechuudha. Akka Oromoo wal cinaa dhaabbattee gaddaa fi gadadoo keessa jirtu walirraa imimmaan hin namne jeneraalota ifiin jedhanii warri kalee mooraa qabsoo keessa mufatee gabbee arra waan godhu jiran laallaa agarraa jechuudhaan isaan facaasaa jiran. Hijaa kalee walirraa qaban arra mootummaa jalaan jira riveenjiin irra baha. Qeeroo fi ABO rajjee warri fiigaa jiru keessaa fi alaa hedduudha jechuudha.